Kadree yookaan kadree warra badhaadhinaa ergamtoota gantoota hattoota Oromiyaa gurgurachaa jiran warra sobaa fi dharaan aangoo qabachaa jiru akkuma beekamu walitti qabuudhaan mootummaan Abiyyi isaan sobaa fi kijibaa ture jechuudha. Kijiba isaan achirratti walgahii gubbatti muummichi ministeera isaanii jedhe maali? Egaa ka amma akkuma beekamu gaafiin adda addaan ka'ee gaafiin ka'e ammoo tinuu birgeedileen gurguddaan biyyattiin qabdu hundi kun booji'amee kun barbadaa'ee daaraa ta'ee jira. Nuti akka naannoo Oromiyaatti poolisii 10,000 erginee jirra. Kana caala poolisii humna addaa yoo erginu taate Oromiyaan waraana bilisummaa Oromootiin nu harkaa dhuunfatamtii gaafiiwwan jedhu hunda kaasaa turanii achi keessattis gaa akkuma beekamu birgeediin eega dhabamee taankii madfii laawuncharii rookeettiin adda addaa dishqaa waan qabeenyi raajaan ittisa biyyattii akka biyyoolessatti qabu hundi harka waraana itti garaa parsantii 80 ol galee jira. Kanaafiyyuu falli fi malli maal nu wayya ka jedhu Abiyyi wajjin marii gurguddaa fi gaafiin kaadilee fi kaabinee mootummaa keessaa kaafii ture akka warra keessi beektonni yookaan ammoo tiru warroonni achirratti matan akka nutti himanti jechuudha. Nuti amma akka Abiyyi yookaan muummichi ministeera kaadilee amansiisutti akka kaadilee sabbakuutti jechuudha. Nuti warra TPLFiin siltaawii mafakfagii isa jedhan kana wanni gochaa jirru wanni TPLF jira baqachaa Affaariin asin Amaaraan bakka hundaan galchaa jirruuf isaan qalabatii keessa galchuu fi naannessinee marsinee isaan barbadeessuu fi isaan san fixuudhaaf deemna jedhe. Akkamitti kun ta'uu danda'a ka jedhu yeroo gaafiin ka'u egaa akkuma isin beektan Oromiyaa keessaa qofa waraana raayyaa ittisa biyyaa haaraa milimilii haaraa 60 ol qabna huursoo bakka adda addaatti warroota leenji'aa jiran leenjii sadii afurii fudhatan jechuudha. Isaan kana bifa qindaawaa ta'een bifa haarawaan isaan kanatti bobbaasuudhaaf nuti qophiidha. Kanaaf ammoo dirooniidhaan isaan kana dhabamsiisna. Diroonii ammoo biyya alaarraa galchaa jirra, ajajinee jirra, nu dhufaa jira. Biyyi irraa bitanne ammoo biyya Turkiidha. Biyyoonni akka Faransaa faan waliigaltee raayyaa ittisa Itoophiyaa akkuma isin beektan biyyittii Faransaa adda kuttee jirti jechuudha. Waliigaltee waraanaa Faransaan Itoophiyaa wajjin adda kuttee biyyoonni walitti dhufeenya diinagdee dippiloomaasii hariiroo adda addaa Itoophiyaa wajjin qaban hundi adda waan kutteef jecha Turkiirraa meeshaa galfachaa jirra. Kanaafiyyuu meeshaan nu dhufaa jira kan jedhu Abiyyi gara Turkiitti imale jechuudha. Imalli Abiyyi waa lama qaba. Tokko kaadilee abdii kutatte akka hamileen isaan hin cabne kaadilee akka isaan hamileen isaan hin cabne akka gartee burjaajii adda addaa keessa hin seenne akkuma raayyaan ittisa biyyaa abdii kutatee hamileen isa cabee haaka kennataa jirutti fi aangoonni immoo mootummaa federaalaa fi naannoo irra jiran gariin mootummaa kana jala garagalaa jiran argaa jirra. Boorammoo waan isaan mudatuuf deemu waan ganamaan hubataniif mootummaa kana jala garagalaa abdii irraa kutachaa waan dhufaniif akka abdii irraa kutanneef hololli piroopagandaan adda addaa akkoofamuuf kana bifa qindoominaatti deeme jechuudha. Turkii imalli isaa Abiyyi dura guyyaa 4 dura Abdallah Hamdok itti gaafatamaan ajaja raayyaa waraana ittisa waliigalaa biyya Sudaan achi ture. Imalli isaa sun maal fakkaata ka jedhu kalaallu taate waan miidiyaa irratti hin dubbatamin jechuudha. Akka Turkiin warra TPLF wajjin gama Sudaanii fi Turkii walii wajjin ta'anii isaan kana akka isaan kun waliigaltee ragaan akka lola dhaabanii fi haala Abiyyi faan ittiin barbaaduun akka waliigalteen sun mijjatu uumuudhaaf Abiyyi Turkii dhaqe. Waan biraa tokkoofi miti. Dhagaa biyya Turkii jechaan biyya addunyaa kanarratti ayyaalan agar biyya jedhaman miseensa neetoti. Yaa kaadilee sammuun qulfi, yaa ummata sammuun furri, yaa ummata waa takka hin beekne, ummata hin gowwoomsina, ummata sosobina. Turkii jechuun Ameerikaa jechuudha. Turkii jechuun Jarmanii jechuudha. Turkii jechuun Ingiliz jechuun Faransaa jechuudha. Itaaliyaa jechuudha. Turkiin biyyoota waraanni neetoo guddaan akka Awurooppaatti as jira. Biyya Turkii keessa qubata. Turkiin miseensa neetooti. Taakka kana. Lammata seera intarnaashinaal addunyaatti seera barraa'ee lafa taa'utu jira. Itoophiyaa saatalaayitiidhaan mootummoonni addunyaa ilaalaa jiran. Raashaa fi Chaayinaan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa meeshaa waraana gurguruu danda'an itti gaafatamummaa guddaa qaban jechuudha.
seera addunyaan walii galtee Jeneevatti tumatanii addunyaan kabaju jira. Seerri addunyaan kabaju kun maali? Biyya civil war lolli walii wal keessa biyya geggeeffamu keessatti kaloluuf isaa ta'uuti, kalolchiisuuf isaa ta'uuti, kamormiif isaa ta'uuti, bifa kamiinuu mootummaa isaa ta'u, mormituu isaa ta'u, ka gaara jiru isaa ta'u, ka dirree jiru isaa ta'u, ka kamuu bifa waliigalteetiin, bifa dhoksaatiin, bifa kamiinuu meeshaan gargaarsi waraanaa akka hin godhamne seerri addunyaa hin dhowwa jechuudha. Turkiin yoo ka kana gootee jiraattu taate yookaan yoo ka kana godhuudhaaf qophooftu taate miidiyaan silaa miidiyaan addunyaa guutuu sanaa ta'anii Amnesty International, Human Rights Watch, UN, United Nations amallee zahee waraanni raayyaa ittisa biyyaa manni murtii idil addunyaa hundi dokumentii kana guuratee Turkii ragaa addunyaatti dhiyeeffatee qoqqobbiin adda addaa akka laga Abbayyaatti Turkii irra rooba jechuudha. Faransaan maaliif adda guutte? Waan Faransaan didde Turkiin gooti? Hin gootu. Abiyyi wanni achi dhaqee waliigalteen nu goone waliigaltee waraanaati. Waraana wal gargaaruu fi diroonii akkuma inni kaadiree sobee kaadiree kijibe san ammallee bifa san fakkeesse jechuudha. Miidiyaan biyya Turkii qabu wajjirri muumicha pirezidaantii Erdogan isaa ta'uuti qabu inni qabu jechuudha. Waliigaltee waraanaa ka jedhu ka walii mallatteessan tokko hin jiru. Suudaan hin dangaddachuudha. Mootummoonni Afrikaa torban irraa cidhakan. Waliigalteen isaan godhan hundi waliigaltee raayyaa ittisaa yookaan waliigaltee waraanaa deeggarsaa ka jedhamu soba dhugarraa fagaate Abiyyi abdii ofitti godhuu fi kaadiree abdii kutatte mooraalii isaanii caccabee daaraa ta'ee biyya nyaate sun akka hamileen isaan hin cabneef feevarii taphachuudhaaf biyya Turkii dhaqe. Tokko akkuma isin jedhe haala ittiin lola kana dhaabuu danda'an lama daangaa Suudaaniin Itoophiyaa gidduu jiru keessatti illee akka Turkiin keessa seentee Suudaan irratti dhiibbaa gootee waraanni Suudaan raayyaan ittisa biyya Suudaan lafa Itoophiyaa fudhatee jedhamuun kana Alfaashqaa bakka jedhamu akka gadhiisee bahu Turkiin jaarsummaa Abiyyi ergate. Kana beektanii hin beektanii kan dhageeffadha sheer walii godhaa walii dabarsa. Alfaashqaa akka gadhiistee baatu Turkiin akka jaarsummaa Suudaanitti himatu. Suudaaniin ammoo as deebitee Turkii wajjin hoosii lafa Suudaan gadhiistee baatee lafa Suudaan qabatte Suudaan lafa keenya gadhiistee baate nuti waliigaltee warra lola dhaabuu warra TDF Tigray Defense Force wajjin ni goona waliigalteen nuti goona ammoo bifa dantaa keenya tiksuu danda'uun ta'uu qabaa isa jedhu irratti dhiibbaa akka Turkiin gootuuf jecha Abiyyi achi dhaqe malee wanni gargaarsa waraanaa fi diroonii saantimiin takka kennamuuf hin jiru. Itoophiyaa kana beeka. Biyyi akka Chaayinaa, Raashaa biyyoonni diktaatara addunyaa kanaa jedhaman biyya siviil waarii akkanaa shaayizeen keessatti deemu kana deeggarsa waraanaa biyyoonni godhaniif tokkollee hin jiranii hin jiraatanis jiraatuufis hin ta'anii jechuudha. Abiyyi ammoo addunyaan na cinaa jirtii biyyoonni akka Turkii baa maarreen na cinaa jiranii kanaaf deeggarsa barbaada. Dubaay maal si jalaafti? Dubaay maaliif Abiyyi jalaafti? Eertiraan maa baate? Abiyyi baase ajaja mootummoota idil addunyaatiin baatu. Biyyi Dubaayis kana booda riskii guddaa yoo ka fudhatu taate malee maaliif isii warra westaniidhaan wanta mun barbaaddu arabaami arabni sodaatudha. Kanaaf wanni muumichi ministeeraa biyya Masrii dhaqee biyya Turkii dhaqee godhe waliigaltee waa'ee daangaa Suudaanii fi daangaa Itoophiyaa gidduu jiruu fi haala ittiin biyya san keessatti lolli dhaabatuu fi Turkiin ammoo doolara biiliyoona 26 ol Itoophiyaa keessatti investimentii gootee qabdi. Itoophiyaa keessatti warroonni investimentii warshaalee gurguddaa kan akka elektirikii hanga gaanfa Afrikaatti hanga Keenya Tanzaaniyaa fa'aa waan product gochuu danda'u oomishuu fi oomishtummaa dhiyeessuu danda'u warshaalee industirii gurguddaa biyyi Turkii Itoophiyaa keessaa qabdi. Kana maraatan addunyaan beeka. Itoophiyaa keessaa namni sadarkaa tokkoffaarratti investimentiidhaan mallaqa gurguddaa qabeenya gurguddaa invest godhee qabeenyi isii gurguddaan biyya Itoophiyaa keessa jiru tokkoffaan Turkiidha. Wala Ameerikaa, wala Chaayinaa, wala Araba, wala maarree caala namni investimentiidhaan biyya Turkii ga'u Itoophiyaa keessatti hin jiru jechuudha. Hojii dhabduu ammoo deemtan fakkeenyaaf karaa Bojoofaa yeroo deemtan warshaa elektirikii oomishu shiboo gurguddaa kana yoo agartan kan Turkiiti jechuudha. Kan uffataa warshaalee gartee adda addaa kana jechuudha. Keessattuu industiriyaal paarkiilee amma Itoophiyaa keessatti babal'achaa jiran keessaa Turkiin sheerii guddaa qabdi harka guddaa keessaa qabdi jechuudha. Kanaaf muumichi ministeera wanni yaamameef
haalatti qabeenyi Turkii sun eeggamuu danda'u haalatti ittiin barbadaa'uu hin dandeenye mootummaa responsibility akka fudhatuu fi haala qabeenya keenya san gurguddaa san biliyoona doolaara biliyoona 26 jechuun taphaa miti Abbaay 10 gaddaba Abbaay Itoophiyaan Abbaay jettuun gara 10 mallaqa laga hidha Abbayyaa hidhuu danda'utu mallaqni Turkii Itoophiyaatti investitee jira jechuudha. Kanaaf haala ittiin odoo qabeenyi Turkii isaa ta'uuti qabeenyi biyyattiis lubbuun namoota hin barbadoofne haala ittiin biyyattii san keessatti waliigalteen lola dhaabuu geggeeffamee biyya san keessatti nageenyi bu'uu kan muumichi pirezidaantiin Recep Tayyip Erdogan kan gorsanii odoo waliigaltee tokkorrellee waliigaltee qabatama qaburra odoo hin gahin addaan deemanii kan jedhu gabaasa jechuudha. Gabaabumatti kana fakkaata. Waa'ee kana caalaa haasa'uun hin barbaachisu isiniin jechuudhaaf jechuudha. Kanatti haasee waa'ee waliigaltee Tigray Defense Force fi WBOti. Uummanni keenya ilmaan Oromoo wanni isin hubachuu fi beekuu qabdan tokko maali? Waliigalteen adda bilisummaa Oromoo fi TPLF gidduutti gaggeeffama. Keessattuu adda bilisummaa Oromoo hiiltan adda bilisummaa Oromoo taa'ee danda'a xafaxalee bukeessee tolche osoo hin taane adda bilisummaa uummanni Oromoodhaa beeku adda bilisummaa Oromoo kan Hayyuu Dureen Jaal Daawud Ibsaadhaan hoogganamu adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo beeku jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo kutannoo murannoo ijjannoo cichoomina kaayoo fi akeeka tarsiimoo gootonni ilmaan Oromoo irra wareegaman ilmaan Oromoo irratti lafee fi lafeen isaanii caccabee dhiigni irratti dhangalee kan galmaan ga'uuf ka qabsaa'u ka har'allee dantaa saba uummata Oromoodhaa fi hegeree Oromiyaadhaa dabarsee hin kennine hanga wareegama lubbuu fi hidhaas ta'e waan barbaachisu qabu kafaluudhaaf hoggansa qopheesse Hayyuu Duree Jaal Daawud Ibsaadhaan jaarmeen hoogganamu adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa tokko jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa jira. Adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adaba jira. Adda bilisummaa Oromoo maqaa isaa eenyudha? Kaamma Deengadda ETV irratti haasaa ture. Galaasaa Dilboo. Adda bilisummaa Oromoo Galaasaa Dilboo fa jira. Adda bilisummaa tunniin adda bilisummaa biltsiginnaan yookaan badhaadhinni kaadireen jedhamu warroonni hattoonni walitti xafaxafanii dhoobanii tolchanii fi ijaaran jechuudha. Uummanni Oromoo isaanii filatu hin filanne. Uummanni Oromoo isaaniillee beeku. Uummata Oromoos bakka hin bu'an. Daasboora Oromoo, qeerroo Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo kutaa 11 bakka hin bu'an jechuudha. Isaan kun ergamtoota somba biltsiginnaa fi PPT'n hafuura baafatan jechuudha. Tun Oromoon takkaa ergamee hin beeku. Hin ergamuus ergamuufis hin ta'u jechuudha. Kana wanni isin jechuu barbaadeen maalidhaa? ETV'n, OBN, kaadree, maarree, propaganda, holola sobaa, holola dharaa, kijjiba isaan oofaa jiran shaneen eenyu akka ta'e hin beeynu. Okay. Yoo takaan ammoo Jaal Daawud Ibsaatiin jedhan, yoo takaan Jaal Marroon jedhan, yoo takaan kam akka ta'e shaneen hin beeyne gammanu. Gumii shan wagga ta'u taate hoggansa Jaal Daawud Ibsaa keessa warra qaama jiran jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa irraa bilisa. Jaarmiyaa siyaasaatiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kanarra qeerroon akka galaanatti itti dhangala'ee itti makamaa caasaa waraana bilisummaa Oromoo daranuu jabeessaa, humneessaa, gurmeessaa, injifannoowwan cuculluqaa galmeessaa qabeenyi Oromoo kan gartee diinaan saamamaa ture Oromiyaa jalatti deebisu to'achuu kan eegale erga Jaal Gullichoo fi Kumsaa Dirriibaa Jaal Marroon adda bilisummaa Oromoo hoogganuu eegalan dhaloota keenya keessatti yeroo jalqabaatiif kan agarre kun waan akka malee jajjabeeffamuu fi dinqisiifatamu jechuudha. Kanaaf waliigaltee kan mallatteesse eenyu Tigray Defense Force fi waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaati. Tigray Defense Force waraana caasaa waraana ummata Tigray jechuudha. TPLF fi adda bilisummaa Oromoo miti jechuudha. Abaa miti kan walii gala. Kun ummata keenyaaf ifa ta'uu qaba. Kaadireen isin barabaraa jirti. Kaadireen burjaajii keessa isin galchuu barbaaddi. Kaadireen gartee akka isin konfiis akka inni jedhe san konfiis godhe jedhe konfiis isin gochuu barbaaddi. Waraanni bilisummaa Oromootii fi TPLF maalirra walii galan? Waliigalteen isaanii maali? Okay. Diina tokko qabna. Diinni keenya sun biltsiginnaa isa jedhamu diina uummata Itoophiyaa sabaaf sablammoota kan ta'e
kan aadaa fi seenaa duudhaa kennaa fi biyya keenya Oromiyaa biyya keenya Tigraay balleessuuf ka deemu ummata keenyallee gocha shuukanneessaa fi gocha yakka waraanaa kan nurratti raawwachaa jiru nurra raawwatuuf deemuu fi kana hiddaa buqqifne akka hadaan nafxanyaa hadaan illiitii amaaraa lafa sanirra dhaabanne waliin goona. Kanaafuu caasaa mootummaa kana wajjin kuffisnaadha. Haala ittiin biyyi akkamiin ijaaramti sun nagalattaa waraatti kennaalla san itti qophooftee deemta. Ammatti kaarkaasii qabu angabgaabii guddaa ምንድነው waraana amma jiru humna qabnu kanaan mootummaa kana jigsuu mootummaa kana kuffisuudha. Kaayoon isaanii jechuudha karra walii galan. Kaayoo siyaasaa waraanaati kun. Abiy Ahmed dheengadda biyya Turkii dhaqe soba garuu kijibaami maal jedha Abiy Ahmed Turkii wajjin gama gargaarsa waraanaatti walii galle jedha. Kana jechuun Abiy Turkii dhaqee gargaarsa waraana irratti caasaa gara adda addaatiin walii galle addunyaa guutuu waliin dhuftee bar waliin mallatteessitee waliin dalagii bara. Neetoon irra waraanni neetoo Jarmanii keessa jira, Itaalii keessa jira, addunyaa walii galtee waraana tokko dhaabbatte. Maal godhuuf diina addunyaa gara irraa tiksuuf. Neetoo biyyoota akka Raashaa, biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota kooministii kanneen ofirraa qabuuf waraana kana tokkummaadhaan gamtaadhaan ijaarratanii qaban jechuudha. Har'a waraanni bilisummaa Oromootii fi TDFs waliigalteen isaanii kana jechuudha. Waliigalteen isaanii keessattuu waliigaltee haala yeroo wajjin deemu waliigaltee barbaachisaadha. Maaltu har'a kaadiree akkanatti wacaqsiisee, iyyisiisee, lallabsiisee, hirriba isii dhoggee holola propaganda kanii guyyaa ganama oofaa hanga hiriira bahuu isaan geesse. Hanga hiriira bahanitti jechuudha. Warri har'a hiriira bahee maqaa TPLF jedhuu fi maqaa shanee jedhuun hiriira balaaleffannaa gochaa ture warra kaleessallee guyyaa takka karaa cufee hin beekne dhagaa darbatee hin beekne warra kaleessallee qeerroo dhumtuuf sirna Ihaadig jedhamu kan sirnuma TPLF olaantummaan hooggantu san keessatti warra hiriira bahaa turetu har'allee hiriira bahe jechuudha. Kun Oromoof haaraa miti jechuudha. Kana jechuun warra caasaa mootummaa keessa jiru barsiistota haa ta'anii, itti gaafatamtoota waajjiraa ta'anii, itti gaafatama waajjira bishaanii kan ifaa kamaarree kama namni waajjira mootummaa keessa dalagu hundi dirqiidhaan kun sodaatee manarra deemanii manatti dhadhawanii yoo ati ka gabbaatee hiriira kanarratti hin hirmaanne ilaalcha shanee qabda shaneedha abaa'oodha taargaa adda addatu itti maxxanfama. Uummanni kun sodaatee bahe kun dirqamee bahe kun ammoo osoo hin fedhin jaalatee jiraachuuf jecha hiriira bahe jechuudha. Uummatuma kanatu morganama yoo TPLF illee dhufte yoo Tigraay Difeensi Foorsiin dhufe abbaan fedhe dhufe miidhaa fi adii hafe simachuuf ka taa'ullee uummatuma har'a isaan garsiisan hiriira bahe kana jechuudha. Wanni amma isaan propaganda oofanii hiriira kana garsiisanii biyya shororkeessanii gochuu barbaadanii maali? Hinduunee hinjirraa ka jedhu abdii ofitti horu akka kaadireef kaabineen abdii kutattee mootummaa kana jalaa gara hin galle shoora taphachaa jira miidiyaaleen Itoophiyaa jechuudha. Namni har'a Itoophiyaa keessatti hiriira baa jiru Oromiyaa qofa bara takka waggaa sadii guutuu naannoo Amaaraatti hiriira mormii Abiy irra yoo ba'an malee deeggarsa biltsiginnaati yeroo baatti akka agarreen beenu. Dabuubii keessa deemu, Beenishaanguliin deemu, Sumaalee deemu, Affaar deemu takka agarreen beenu jechuudha. Kanaaf kan juntaa balaaleffachuuf hiriira ba'u Oromiyaa. Akkasitti likki sitti manii mataa gasi deebisanii abalaa biyyi fi jinni deengadduu matana yeroo filannoo kan naannoo Amaaraa Baaddaariif Gondariif Gojjam dhukkeessitti kaasaa turan eenyu jaruma jechuudha. Uummata of hin beekne, uummata dammene jechuudha. Kanaaf hiriirri amma isaan gaggeessan kun uummata gayyaasaa jiran kun akka kaadiree fi kaabinoonni mootummaa abdii kutatanii mootummaa kana jalaa galagalanii waraana bilisummaa Oromoo taa ta'uutii qaama mootummaa kana kuffisuuf dhufu humna qabu jabaa akka itti makamnee fi hin jirraarrallee jechumaaf waan kana godhaa jira. Waan biraatti fi ija ilaalcha siyaasaatiin yeroo nuti ilaallu jechuudha. Wanti amma isaan godhan kun abdii waan kutatanii jiraniif humna waraanaa caasaa mootummaa kamuu ka dinagdee hundu daaraa ta'e barbadaa'ee badee jira jechuudha. Kanaaf ammoo muummichi ministeera ammallee hin jirra ka jedhu
mootummoota naannolee akka Affaar, Sumaalee, Sidaamaa, Walaayitaa, Benishaangul ammallee sabab sablammoota biyyattii Itoophiyaa keessa jiran Oromiyaa qofti akka waan kafar gootu injirraa mootummaa ammallee uummanni mootummaa kana wajjin jira ka jedhu akka uummanni mootummaa kun already kufee jira, du'ee jira, badee jira, dhabamee jira hin jenneef mootummaa kun xiqqollee ta'u lubbuun keessa jirti hin jira ka jedhu ETV fi miidiyaalee adda addaatiin garsiisuuf kana godhan jechuudha. Kanaaf wanni ana mallee irra deebi'ee isin jechuu barbaadu wanni waliigaltee waraana Tigray Defense Force fi adda waboo jidduutti godhame waliigaltee waraanaatiin mootummaa kana kuffisuuf. Yeroo isaan waliigaltee godhan kana qaama akkamtu jidduu jira? Maaliif taa'ee danda'a isaa 24 waan shanee barreessa? Maaliif Addisuu Araggaa waa'ee shanee barreessa? Maaliif kaadireen biltsiginnaa PP guutuun saa 24 waa'ee shanee qofa jibbiinsa abaarsa barreessan beektu? Waan rakkoo beekan akka mootummaan Ameerikaa adda bilisummaa Oromoo yookaan waboo waraana bilisummaa Oromoo duuba jiru waan bareechanii beekanii baraniif. Kana naa qabadda. Tigray Defense Force duuba mootummaan Ameerikaa fi biyyoonni lixaa akka jiran bareechanii waan beekaniif. Ameerikaa fi mootummoonni addunyaa biyyi kamuu Itoophiyaan akka jeeqamtu hin barbaadan. Dantaa faayidaa adda addaa gaanfa Afrikaa irraa waan qabaniif jechuudha. Kanaaf atattamatti mootummaa kana mootummaa coomsaa dhaabuun nu barbaachisa. Kanaafuu warri Tigray Defense Force waraana waboo wajjin walii galuu qabdan. Jaalmarroo CIA dawwala jaalmarrootti. Kana naa mana. Kana narraa fuudhaa, narraa bitadhaa. Ana akka kaadiree isin soomu isin kijibu. Deemaa gaafadhaa. Sammuu keessa wajjin xiinxalaatii yaada. Jaalmarrootti bilbilan. Jaalmarroo katti bilbilu CIAdha. Dirqama mootummaa coomsaa dhaabuudhaaf humna gargaa'uu qabdan humna jiraan beekan. Humna TPLFin beekan. TPLF illee humni nu barbaachisu waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudha. Isaan kana gidduu taa'ee jaarsummaa kan waliigaltee mallatteessisuu eenyu jara lamii qofa walii dhufee mallatteessaa. Mootummaa Ameerikaa tokko keessaa qaba. Mootummoota addunyaa tokko keessaa qaba. Mootummoonni addunyaa siyaasni nafxanyaa, siyaasni Amaaraa akka biyya Itoophiyaadhaa hin ceesisne hin beekan. Siyaasni warra illiitiin Amaaraa ooftu. Biyya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa akka jeeqaa jiru sirriitti bareechanii waan beekaniif mootummaan coomsaa biyya sana dhaabbachuu qaba. Waliigalteen biyyoolessaa gaggeeffamuu qaba. Ka jedhu mootummoonni Ameerikaas qabxiiwwan barraa'ee taa'u jira. Kan mootummaan addunyaa itti amanan beekan jechuudha. Ka waraanni bilisummaa Oromootii fi Tigray Defense Force illee fudhatu jechuudha. Mootummaan coomsaa gaggeeffamuu qaba. Civil government jechuun mootummaan uummataan filatame Itoophiyaa irratti dhaabbachuu qaba. Caasaan waraana bifa sadarkaa biyyattii ol qabachiisuu danda'u ijaaramuu qaba. Kana kaadireen beekti. Kanatu naasuu itti buusee daandilloo qabdee rifatanii waan qaban waan dubbatan waan gadhiisan wallaaltee kaadireen har'a sa'a 24 shanee shahaadaa godhatte jechuudha. Akka kunoo lallabdee shaneen akkana nu gootee shaneen maarree akkana gootee sololoo jinnii maarree shanee akkuma eeggadda qoosaaf isin hin jenne jechuudha. Abiyyi nama pirezidaantii Erdogaan bira dhaqee odoo haasaa jiru juuntaa nama jedhe jechuudha. Maaliif sammuu isaa keessa jirti bakka namni osoo haasoo akkamitti juuntaa jedhe miidiyaa addunyaa dura deemee jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf waliigaltee isaanii jidduu akka dogoggorree hubannoo akka argataniif waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TDF jidduu ta'e odoon jaalatiin odoon fedhin bakka itti waliigaltu jira. Odoon jaalanni odoon feene waan addunyaa isin jettu dhaga'uudha. Abiyyi kufa biyya tana mootummaa coomsaa kadhaabuu isin lamiidha. Isin lamiin humna waraanaa qabdanii jaarmoota siyaasaa kamuu caala jajjabaadhaa. Kanaafuu biyya kana namni teekkeer gochuu danda'u biyya tana namni dandamachiisuu danda'u akka biyyi tun hin diigamne akka biyyi tun hin bittinnoofneef mallattoo mallatteessisanii waliigaltee isaan gidduutti godhamee biyyi itti kennamuuf deemaa jechuudha. Biyya jara tana lamii fudhatan amana. Zamana dargiillee kanumatti gaafa dargii biyya ariitu Ameerikaan waraana Shaabiyaa ture waraana TPLF ture adda bilisummaa Oromoo ture achi waan akkam ta'an waliigaltee Suudaan ta'an waliigaltee Ingiliizii ta'an leencoo lataa ture Oromoo ka bakka bu'ee deeme Diimaa Nagoo fi leencoo lataa Isaayyaas Afoorqii Mallasfaa warri seenaan beekne
gara duuba deebi'aati dubbisa gaafa kana dammoo gaafa walii galtee kun mallatteeffamu akkuma birgeedina irra tallaquu ruccaan boojame sanitti waraanni dargii boojamee ture achi keessa kumaa dammaqsaa fa'aa ture abbaa duulaa fa'aa ture biraanuu juulaa fa'aa ture baacaa dabalee fa'aa ture booji'amanii boojamtoota waraanni dargii ture akka afaan oromoo hiikaniif naannoo oromiyaadhaa kaambii Eertiraa keessa malammalanii fidanii darratti isaan dhaaban lubbuu ta'uuf ta'e wayyaanii ittiin pelleef jechuudha. Oppidoo har'a uummata keenya jeeqaa jirtu jechuudha. Oppidoon akkuma Junaayid Saaddoo jedhe san takkaa of taateen beektu. Saba sii taateen beektu uummata sii taateen beektu. Ofitti amanamummaa qabdu. Maaliif gaafa bu'uurri isin irra bu'uureffamte ergamuuf takka Amaaraan ergata takka Tigir ergata takka warra Itoophiyaanistii Biraanuu gaafa ergata abbaa argatu isii ergataa jechuudha. Abbaa argatu isii fe'ataa jechuudha. Harree abbaa hin qabne tan dirree keessa deemtu jechuudha. Oppidoo jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Uummanni kun seenaa jara osoo gara duubaa deebitanii dubbistanii odoo gara duubaa deemtanii seenaa jara kanaa barattanii dhugaa isinitti himuudhaaf jarri kun Oromiyaa bulchuu miti halkan takka aangoo gubbaa uummata ta'uu qabu miti. Kanaaf ammallee wannan isinii gorsuu fi isinii jechuu barbaadu malee. Biyya Itoophiyaa irratti jaalattanis jibbitanis mootummaan coomsanii dhaabbata. Diinni Oromoo guddaan biltsiginnaa badhaadhina isa jedhamu jechuudha. Kan Haacaaluu ajjeese kan OMN hin cufee biyya ari'e kan qeerroo jumlaan hidhatti darbe kan Jawaarfaa Hamzaafaa Baqqalaafaa Abdii Raggaasaafaa Gammachuu Ayyaanaafaa hunda isaanii hidhee irra taa'aa jiru kan Amaanu'eel Wandimmoo addabaabaayii irratti ajjeese gocha shukannee Salmaan Oromoo irratti raawwate Oromummaa fi Oromiyaa sabboonummaa caccabsee Oromoo gabroomsa jedhe Oromiyaa daaraa fi biyya isitti dabala jedhe guddaan kan nuti dhaadatu kan nuti laballabu arama watakaan arama manga arama jinni jecha masara minilikeessa ilmaan Oromoo arrabsiisa hayyoota kenna xiqqeessa booji'amtoota waraana dargii gadi fuudhanii maqaa gootota doktoroota profeesaroota Oromoo xiqqeessa maqaa doktor Mararaa waan jedhee agartanii kana gara dhaandiqan mastadarree maqii jedhe eenyu cabadaasu namticha kalee qeerroo gimbaarun baltoo magdaluu jedhe namticha kaleessa يا عرب دي قلب الدبابة مسكنه جواري جرتناتو حرب بيوغنا جرا جرتناتو حرب دين أمة أوروموتي أمني أورومو هي متى وفي في المرتفع وفي أبوشوف يرو كموجالة تكون ما أمني أورومو كاكو دنتاكي كبتشي بتشوف موتوما برباد فيلتة وفي أبوشوف مقالاتك أيكي غند باداكي كسرتي دلتا غند كيتين بلوداف akka qabeenyi keessa bamne hiyyummaa rakkoo beelaa keessa bahuudhaaf bal'inatti bahuudhaaf ifatti bahuudhaaf dimokiraasii arguudhaaf yeroo kamuu caalaa kan keessaa fi alaan uummanni ka'ee tokkummaan qabsaa'u amma gaafa tokkummaan qabsoofnu kana biyya Itoophiyaa hundi keenya walqixa waammachuu dandeettu kan sabaaf sablammiin hundi keessatti uf argu Itoophiyaa hunda keenya walqixa hammattee keessummeessitu modernisiitaati kan gartee qunnaa tokko keessaa waliin nyaannu ka gilgilii takka keessaa qorii takka keessaa hundi keenya walqixa keessaa nyaannee quufnee deeqifannee di'annu Itoophiyaa akkasii ijaaruudhaaf yeroo kamuu caalaa ka'u amma jechuudha. Amma yoo kaate Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaa federaalizimii sabdanneessaa ijaarta. Yoo amma rafte ammoo sirni nafxanyaa isa adaawii jira kan naannoon hin jiru Oromiyaan hin jiru afaan Oromoo hin jiru aadaan Oromoo hin jiru Finfinneen bararaadha Bishooftuun Dabrezeetii Adaamaan Naaziriitii sirna siin jedhutu si fe'amuudhaaf deema jechuudha. Ammoo rabbiin uummata Itoophiyaa gargaaree sirni sun akka lammata laal shiraa fi sharrii isaan uummata Itoophiyaa irratti yaadan rabbiin isaan deebiseef. Shiraa fi sharrii isaan uummata Itoophiyaa irratti yaadan. Kamal jiru odoo har'a uummanni Tigraay cabee maal jedhan ሌላው ገለባ ነው ኦሮሞ ሲንጀረን ይባል አንተ ገለባ ሲንጀረ ይባል ትንሽ ቢያስቸግረን ይሄ የትግራይ ህዝብ ነው ይላል አኩመ ሳንጀረን ቢያራባቴ ከኝ ሀራ ከሰቀ ጅራሚ ለማ ሲርኒ ነፍጠኛ አከመታው ቀበቴ ይሶቾለቲ ዱጉጉሩ ስፓይናል ኮርድ ለቤሳ ጫጣይ ጅራ ጫባጅር ዳራት አጅ ፌደራሊዝም ሰብደነሰ
waggaa kumaaf akka cabnetti biyya sanarratti bifa mooderni ta'e bifa harawaan ijaaramee dhufaa jira. Maaliif dhaloonni kaleessa ture har'as dhaloota jiru jira. Kaleessa akkam ture har'a maal keessa turre sabni kennes haa ta'u sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa hin beeka. Eessarra ga'ee dukkana cillimotti deebi'uu ture. Har'a immoo akka dukkana sanitti hin deebineef maal godhuu qabna? Bifa kamiin biyya tana jaaruu qabna? Akka uummanni diinni warri nafxanyaa jedhamu kun lammata biyya san keessatti ol ka'ee mataa qabatee akka lammata isaan dubbanne maal godhuu qaba? Akkuma warri Tigraay godhaa jiru. Tigraay amma naannoo Amaaraa bar diigaa jirti. Amaaraa afaan gochaa jirti. Agao tadarach rasen barasas ofii of bulchii jechaan jirti agaawi. Qamaatiin akkasuma. Argobbaan akkas jechaan jirti. Ganaa rakkoo jabduutu dhufuuf deebaa bara. Maaliif naannummaa Amaaraa kana qaansanii naqasaanitti jiraanni akka dabuubii kanatti shanashantee bitta bakka. Hin shanashanta. Jaralaash hin shanashanta. Shinaashaa of bulchii. Argobbaa of bulchii. Kaaniin of bulchii. Sabaaf sabalammiin addunyaa kanaa naannoo Amaaraa keessa jira. Hunda isaatiif ofii of bulchii jettee qoqqoodda. Wanni Amaaraa jedhamu Itoophiyaa keessaa dhabama ta'aa jechuu gaaf kana. Gaaf kana maayinooritii xiqqishuu ta'anii jiraatan jechuudha. Uummata imburrumburrii shillalaa kana faatee maayinooritiitti yoo dhaloonni kun hin deebisin naa qabaddaa naa argaa. Uummanni Qimaanti, uummanni Agaw, Shinaashaan, Argobbaan hundi gaafii kaase qaba. OMN irratti guyyaa meeqa dhufanii OMN biyya jiru himachaa ture uummanni kun. Uummanni wallollee kophatti Gondariif Gojjam waliin galtu amma silaa. Kanaaf uummata kana afaan gootee qoqqoodda dafitti achi booda lammata akka nafxanyummaan habashummaan biyya sanarraa dhabame kuushkiin gidam biyya sabaaf sabalammoota biyya gartee hundi kenna keessatti fagarru ijaaruudhaaf yeroo kamuu caalaa ka'uun amma ga'uun. Kanaaf soba dhara kijiba kaadirin dhuftu dhageena. Gaafa taayee danda'a si faarsuu eegale waraanni bilisummaa Oromoo woboon jabaachaa jira. Gaafa inni si abaaru jechuudha. Arrabsoo fi abaarsisaa akka ati eebba haadha keetii fi eebba saba keetii qabdu si agarsiise jechuudha. Woboon wanni inni jabaatee biyyee arraabatee ka'ee har'a waggaa 3 keessatti waraana hagana ga'u ijaaru jecha taphan seenaa qoosaan seenaa Oromoo. Qoosaan seenaa waraanni har'a jiru kun waraana Eertiraa galee miti. Waraana kana biyyuma keessatti waggaa 3 keessatti gullichoo fi jalmarroofan ijaaran. Injiinaroota waraanaa sabboontota murannoo qaban, ejjennoo qaban, kutannoo qaban, kaayoo qaban, dantaa sabaa hegeree Oromiyaa tiksan. Hayyoota jajjaboo qabsaa'ota gootota akkanaa kana haati Oromoo gadaamessi Oromoodhaa dhalte jechuudha. Oromiyaa badhaasti. Oromiyaadhaaf kennite. Isaan kun kutattoota, murattoota, waardiyyaa uummata Oromooti, waardiyyaa saba Oromooti. Abukaattoon kenna jira. Kadiina nurraa eegu, nurraa ittisu. Kan dantaa Oromiyaatii fi hegeree Oromoo eegu waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaati. Jaarmiyaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa. Kaka Dr. Marararraa, kan Daawulisarraa jaarmiyaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa woboon waraana bilisummaa Oromooti. Woboon keeti, woboon kiyya, woboon kenna. Jaarmaynoo kan miseensa ta'e abbaa miseensa ta'ee fi deeggaraati. Waraanni bilisummaa Oromoo kakaafooti miti, kan adda bilisummaa Oromooti miti. Kana sirriitti bareechitanii beekuu qabdan. Meentaalitii keessa sammuu keessatti akkasitti himaa. Odoo maali? Nuti waraana alaa qabdu galfanne hin jenne jaldoon isaa. Silaa har'a waraanni woboon jaldoon isaatiin ajajamee adda bilisummaa Oromoo woboo ajaje. Jaldoon isaa fi har'a miseensonni isaanii silaa warri 2-3 alatti haftee nagaan ta'etti hin ta'an. Kanaaf isaan akka jaarmiyaa siyaasatti biyya keessa socho'aa jiran karaa nagaatiin mootummaa wajjin haasaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo kakaafooti, kaabaa'ooti, abbaa kamuuti. Ka uummata Oromoo hunda hammate Oromiyaa hunda walqixa keessummeessu ka Oromoon hundi keessatti ofaru malee deeggarsa namoota muraasaa ka qabu yookaan ammoo jaarmiyaa dhuunfaa tokkooti miti. Waraanni TDF jechuun TPLF jaarmiyaa Tigraay tokko. Tigraay Defense Force jechuun ammoo
waraana raayyaa ittisa tirra wobolleen waraana raayyaa ittisa oromiyaati dhume bara waraana raayyaa ittisa oromiyaati wobon kana beeku qabdan kun ilmaan oromoo hundi hubachuu fi beekuu fi qalbifachuu qayyabachuu adda baastanii waa hubachuun kan isin barbaachisu kan isinitti himnuuf kanaaf jechuudha kanaaf warri PP kaadireen biltsiginnaa biji wayii uumuu barbaaddi biji kanaaf akka bitamne akka hin shawwadamne akka isaan kan dhageenye waraanni bilisummaa oromoo waraana oromooti gootota oromootti itti makamaa jira barattoota oromoo har'a digrii meeqa qaban baachilar digrii BA digrii qaban kan maastarsii qaban warroota PhD qorachaa jirantu itti dabalamaa jira bara jaalmarroon barataa yuunivarsiitii Finfinnee tureemi nama baratatu jaarmee kennu hoogganaa jira nama sammuu qabutu waraana kana gaggeessaa jira nama sabboonummaa qabu quuqama sabaa qabu gama gamne laalle obsa jarri qaban sabri jarri qaban gootummaa jarri qaban murannoo bejjannoo jarri qaban gadi fageenyan ilaalle yaadaan leccalloon hamileedhaan isaan cinaa dhaabbachaa jira uummanni oromoodha keessaa fi alaanii jechuudha warri arra akkanatti hiriira baatee ijjitu tun borillee akkanumatti jumlaan hiriira baatee akka isaan waboo qeebalan abdii guddaa qaba kaadireen muddamsuu hamaa muddamsuu cimaa fi jabaa keessa jirti abdii kutatanii boolla seenan dhabanii hantuuta ta'anii jiran jechuudha maaliif already jarri dhiibaa jirti humni jala deemaa jira akkuma Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon jedhan warra ji'a lamaa sadii leenjii kennaniif kana yoo nutti fidan nuti marfi mata kabichaan ariinee arafaffatti galchina jedhan kana waan ta'eef waraanni bilisummaa oromoos godinaalee gandoota oromiyaa Gujii keessa Boorana keessa lixa oromiyaa Wallagga keessa iddoowwan garaagaraa giddugala oromiyaa Shawaa keessa hanga funyaan magaalaa Finfinnee jalatti itti muddaa jira iddoowwan garii bilisoomsee sochii garaagaraa dhaabaa jira keessattuu sochii gara moojaleetti godhamu karaa guddaa biyyattiin biyya ollaatii wal qunnamsiistu karaa sun dogoggoruu dinagdee biyyattiiti san to'achuu jechuun akka dinagdee biyyattii san to'achuuti humna san yookaan koola inni qabu san laabsisuu jechuun xayyaara lama jira xayyaarri koola lama qabaami karaa tokko Jibuutii karaa tokko Keeniyaa tokko yoo cabee xayyaarri tokkoon deemuu hin danda'u haga murtaa'e tokko malee kun illee achiin waan muramee jiru Itoophiyaa walumaa galatti biyya itti dukkanofti sabab sablammiidhaaf ammoo laf bariisaa dukkanti hammaatti abshirni bariitii san keessa jira jechuudha ummanni kennaa kanaaf injifannoo kan uummata oromooti oromiyaan ni bilisoomti waboon biyya jaara malee biyya diigu akkaataa biyya itti jaaran akka biyyi faa osoo hin taane akkaataa sabab salammoota hunda hammatee sabab salammoota hunda mijjatee namni hunduu ittiin boonee biyya maqaa jijjiiruun waan biraati Itoophiyaallee jijjiiruun ni danda'ama maaliif jalqaba isa illiti amaaraa jedhamu kana naannolee balleessuudha achi booda namni dhufee sitta karakkaroon jiru maqaa jijjiirana jennaan dhumate maayinooritii goote jechuudha nama maayinooritii goote kana borganama waliin galanii manum laamata achinu maajoriitiidhaan murtaa maqama xiraahaa fi ajaa'aa kana jiru jijjiirachuuf rabbannaa jette namni si dura dhaabatu jiru jechuudha dantaa maqaa biyyarraa dantaan qabnu dantaan kenna nagayaan bobbaanee nagayaan galu nagayaan bocannee nagayaan qotannee nagayaan calleeffannee daldalannee gallee nagayaan jiraachuudha doorsisa takka malee hammeenya takka malee biyyi san keessa jiraachuu barbaannaa waraanni bilisummaa oromoo akka jarri jedhan san biyyan diigu Tigraay osoo biyya diiguu barbaadde naannoo amaaraa mara keessa dhufti biyya sii wala boomsattee bara diigu jechuun bara Tigraay wala boomsitee dhumate bara Ameerikaan garuu maal jettee hin danda'amu lola toofaa malee infotoqanii oromiyaallee infotoqtu kasidoo gu'eennu mootummoota addunyaati yoo siyaasni kee mootummoota addunyaa waliin deemuu hin dandeenye dhumni kee akka biyyi taate jechuudha hin nyaatamne jechuudha kanaaf siyaasa addunyaa beekuun hubachuu fi hordofuun hunda kenna irraa barbaachisaadha bakka jirtanii tokkummaa keessan jabeessaa kan damma'e dammeessa silaa zamana kana namni hin damma'e hin jiru kanaaf siyaasni Itoophiyaa siyaasni biltsiginnaa qileen buune allayyaa seenee jira kana booda deebi'ee biyya arrabatee illee ka'u kana booda deebi'ee mootummaa ta'ee itti fufuu haala hin dandeenye irra gahee jira kanaaf ammoo gatii guddaa kaffalaa jira
akka biyyattiittis lammiilee biyyattii gatii guddaa kafalchiisaa jira. Mootummoota addunyaas gatii guddaa kafalchiisaa jira. Halkanii guyyaa waan Itoophiyaa isaa jira miidiyaan. Kunuyyuu addunyaa biizii godhuudha jechuudha. Odoo namni waan meeqa dalaguu danda'u sababa Itoophiyaa namni waan meeqa wanna ta'aa jira. Lubbuun nama akkasumas darbaa jira. Qabeenya barbaadaa jira. Kun qabeenyi uumamaa gartee hambaan meeshaaleen hambaa biyya keessaa baqachiifamanii waraana biyya biraatiin hatamanii saamamaa jiranii biyya akkanaa kanaa fi mootummaa akkanaa yeroo jalqabaatti dhaloota kennaa fi seenaa keessatti dhageenye kaarraaf jedhe asuma kana isin qopheessee kaarraaf jedhe asumarratti goolabaa bal'inaan gaa yeroo biraa walitti deebiinee dhufna galatooma ulfadhaa wayyamaa nagaan na jiradhaa torbaan gaarii fi nagaa na qabadha isin jechuu barbaada galatooma.